Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkuma gadduu kana viidiyoo garaagaraa irratti isiniif ibsaa ture. Rakkoon mana hidhaa keessa hammaatee jira. Har'allee karaa jara konsolaatiin namoonni 11 mana hidhaa sana keessatti akka dhukkubsatanii dhukkubni hamaan isaan qabnaan hospitaala garaagaraatti fuudhamanii jiranii. Namoonni namoota kana beektan irratti hirmaachuu dandeessu, gara isaa dhaqxanii hubachuu dandeessu jechaa jiranii. Maalumaata nama kanaas tarii dhibdee hamaa ta'uu mala, tarii kan lubbuu ta'uu mala. Isa kanaaf namoota 11 kana keessa namoonni naannoo isaanii jiraachuu isinii malu itti dhiyaachuu dandeessu. Jarri kun lubbuun jiraatanii dhibdeen itti hammaatuun inni gargarabbee jira. Kanaaf rakkoon akkuma itti fufetti jira. Rakkoon obboleewwan keenya sagalee ta'uuniif baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Bornurra waan gahu hin beeynu har'a jirra ofii achi jiru. Namoonni haalaan miidhamaa jiranii viidiyoo dheeraa immoo irratti kan dubbadhee jedhe gahuma sanatti isin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillah, salaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota YouTube chaanalii Aamel Miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraatanii sa'aatii kana keessa isiniin jedha. Guyyaan egaa guyyaa barakaatii, guyyaa khayriiti. Bakkeetti nuti itti jirru immoo bakka khayrii, bakka jaallatama ardii qulqulluu keessa jirra. Isa keessaayyuu yuunivarsiitii guddaa keessa jirra. Akka islaamaatti kan ijaaramee jiru. Barakallahu fiikum. Rabbi barakaa isiniif hawwatu. Haramaan dubbachuun dhufee yoo jettan hordoftoonni YouTube chaanala kiyyaa kallattiidhaan gara obboleewwan keenya warroota mana hidhaa jiran keessan isin dabarsaa jechuudha. Obboloonni keenya mana hidhaa keessa hedduu isaanii jiran rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Rakkoo humna wayiitiif saaxilamanii jiru. Dhiibbaa garaagaraatiif saaxilamanii jiru. Rakkoo dhibdeetiin saaxilamanii jiru. Rakkoo immoo namaan wal gahuutiin saaxilamanii jiru. Warroota yeroo as dhiyoo kana immoo warroota moobaayilii illee qaban walitti galanii illee tumanii kan fuudhanii jiru. Moobaayila xiqqoo illee jechuudha. Isii xiqqoo kanaan illee kan jirti maatiidhaan hiriyootaan waliin quunnamanu isin illee harkaa guuramtee jirti. Garuu jara kana keessaa namoota amata lama hidhameetu jira. Namoota amata tokkoo fi walakkaa hidhameetu jira. Namoota baatii ji'a 7 hidhamantu jiru. Yeroonni kun siqaayee argaa jiru. An akka dhuunfaatti obbolaan kiyya kan haadha tokkorraa baane achi keessa jiru. Waan tokko gochuu hin dandeenyu. Ofiiseera qabaannus jara seera gochuu hin dandeenyu. Garuu asii waa gad erginaa fi sunillee gahaa miti. Hamma fattaa ijoolleen koshoroo yookiin keekii ol galfatanii walii hidhanii walirraa bitanii nyaatan illee irraa dhoowwamee haala jiru. Waan akkasiitu jira. Kun egaa namoota ijoollee keenya achi keessa jiranuuf rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Yaaddoo ulfaataa nuti ta'ee jira. Isa kanaaf mana hidhaa keessa jiru. Manni hidhaa kun qaawwa wayii hin qabu. Maskootii wayii ittiin akkana waa ilaalan hin qabu. Bakka ittiin aduu fudhatu hin qabu. Bakka tokko bootaa wayii bakki aduun itti fudhatan numa jira. Bakka marammoo hin jiru. Isa kanaaf rakkoo guddaa keessummeessaa jiranii obbolaawwan keenya mana hidhaa keessa jiran. Bakka jirru barri kun silaa egaa bara yaaddootii fi bara rakkinaatiin kan biyyaatis ta'ee isaattuyyuu bara gammachuun hin jirredha. Bara rakkinaa qofaan darbaa jirudha. Isa kanaaf ijoollee kanaaf baay'ee sagalee haa taanuuf. Wallaahi ijoolleen ergasii wal beeknu amma gisee
yeroo tokko tokko mobaayila walirraa fudhatanii suuraa isaanii nutti erganuu dhumanii jiran. Coraan irraa dhumee jira. Nyaatan argatan. Biddeenni tokkoon jirri nyaataran suni argitanii turtan. Biddeena isii yabbuu sana tokkoon isii yabbuu sana osoo hin taane isii haphittii sana isii affallittii sana isii akka feestaalaa sana jechuudha. Isii tokko isiitu kennamaaf. Isiin tokko isii sun immoo namni akkasumatti cabsee afaan kaayata. Gisee tokkotti liqimsaa jechuudha. Kanaaf obbolawwan keenya rakkoo garaagaraa keessanii jiranii ijoollee kanaaf sagalee ta'uun akka immoo mootummaanis ijoollee kana deebisee gara biyyaatti fuudha. Ijoollee kana rakkoo keessaa akka baasu akkuma jalqabamee jedhee akkuma jammaramee hojjetamaa ture ammallee akka yeroodhaan iyyamee jennaan ijoolleen kun achi keessaa bahanu. Ijoolleen hedduun miidiyaa kanarra sooshaal miidiyaa kanarra nu wajjin turan hedduun jaraa mana hidhaa jiru. Fe'umsi hedduu duraatiif fe'amaa ture sun illee haga nama ragaa hin taane irraa fuudhaa dhaqanii waan hin juuntaa nutti dhufeedhaniiti. Ijoollee achitti sababa hin beekamneef jedhameeti dubbiin adda citee sababni hin beekamne jiru waa'ee juuntaa malee hin jiru. Juuntaan dhumaas hin jiru jaras fixaas hin jiru. Garuu immoo ijoolleen keenya dhumaa jiranii nyaata dhugaatii dhabuudhaan waan adda addaa waan ilma namaatiif barbaachisu dhabuudhaan sammuu dhiphachuudhaan hedduu rakkoo gidiraa garaagaraa keessa gahaa jiru jechuudha. Isa kanaaf isin warri yuutuubarra hojjettan warri tiktookirra hojjettan laazima hojjechuu qabu. Warri peejii gurguddaa peejii garaagaraa qabdan rakkoo ijoollee keenyaa fi rakkoo obbolaa keessanii kana callisuun barbaachisaa miti. Namni mana hidhaa keessa jiru hidhamaadha. Hidhamaa kana irratti immoo yoo rakkoon itti baay'ate baay'ee rakkisaadha. Sana keessa namoota yeroo as dhihoo kana mobaayila jirrittiin nama quunnamanii rakkoo hamma tokko tokkollee achi keessa waa'ee ergamennaaniif fayyadamaa illee harkaa fuudhaa turanii fuudhaniirus namoonni hedduu rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru. Isa kanaaf rakkoon furmaata argatu. Sagalee taanaan uummanni kun achi keessaa deemuudha. Kan biraa rakkoon keenyaa hin dhaabatu. Rakkoon nama keenyaa hin dhaabatu. Maaliif biyyi kun nama keenyaaf gidiraa baay'isuu malee qananii argachuun badeera dhabamee jira jechuudha. Kanaaf namoonni sammuun isaanii qollofamaa ta'ee mugaffal ta'ee ammas asuma yaadu biyyuma kanatti deebi'uu yaadu achuma dhaqanii as deebi'uu yaadu. Wallaahi kanaaf waggaa meeqallee teessuun fayyadamtu akkasumatti osoo naannoftu garii karaa kanatti garii daangaa irratti lubbuun isaa dhabamaa gariin karaa irratti amma dhiyoo viidiyoo tokko argee mucaawii kan ijoollee dhagaa keessa ciibsanii achitti isa awwaalan. Irra hedduun ilmaan Oromoo karaa kanatti dhume warri gara kanarra dhuftan ni beektu. Irra hedduun eefa biyya kana jiraachuu qabneeti hiriyoota meeqa kanneen wal beeknu kan karaa kanatti lif jedhanii dhabamanii jedhan. Ijoolleen akkamii jechuudha. Ijoolleen beekumsa qaban, ijoolleen ilmii qaban hedduun isaanii. Kanaaf miidhaa guddaatu argame. Biyya kanarraa yeroo duraatiif namni fayyadamaa ture akka gaariitti fayyadamaa ture. Hojiin akka gaariitti jira. Kabajaan namaa ni jira. Akka gaariitti nama keenya simachaa turanii akka gaariitti nama keenya keessummeessaa turanii hojii argataa ture, of fayyadaa ture, maatii ofii fayyadaa ture, biyya ofii fayyadaa ture. Yeroo ammaa kun cirra hin jiru, haqamee jira, zeeroo irra jira jechuudha. Inni waraqaa qabuyyuu zeeroo irra jira biyya kana keessatti. Zeeroo beektanii fi zeeroo irra jira. Waan bu'aa hin qabne jechuudha. Dalagus dhiisus dalagaan hin jiru.
Isa kanaaf namoonni keenya warra sagaleen kiyyallee isin bira qabu sagalee kana waliif dabarsaatii achi kuchisiisan. Warri biyyarraa gara biyya kanaatti yaadu biyya kana dhufee waa dalagadhee gala jedhu yeroon isaa dhaabbatee jira. Maaliif akka biyya namni itti jiilfamee biyyatti hafu ta'ee jira malee biyya namni itti dhufee itti fayyadamee galu ta'aa hin jiru. Isa kanaaf rakkoo kana mara keessaa nama keenya baasuudhaaf warroota hamma mana hidhaa jiran sagalee hataanuu fi akka jirrachi keessaa bahan fa'iyyinuu fi obbolaa keenya lammii keenya dhiiras ta'u shamarranis ta'anu hundi isaaniitu iyyuu miskiina dalagachuudhaaf bahanii rizqiin egaa qadaadu'aatii dubbiin biyya kana akkasitti rakkoo keessa jiru. Rakkoo kana keessaa baasuudhaaf immoo ofii aangoo qabannee achi isaan baasuu hin dandeenyu akka sabaatti